Ayyee jaalmarroofini gaaffii kan biraa qaba. Gaaffiin kunillee gaaffii wal dhahaadha. Komeedha. Komee ala kana gumgumamudha garuu gaaffii amma maaliif hogganni alaa muudama waan jedhuun waan wal faallessudha. Ammoo uummanni akka dhugaa jiru hubatuuf akka qulqulleessitaniif isin gaafachaa jira. Namoonni biyya alaa kana keessa jiran keessattuu jechuudha. Gumgumii fi sodaa yaaddoo qabu. Maalidha? Hogganni hunduu, dirqamni hunduu, hojiin hunduu yoo dirreerraa ta'e nuti qabsoo kana ala baanaa waan jedhamutu immoo jira karaa biraadhaan. Kana akkamittiin wal simsiistu? Hayyee fayyaa ta'e qabsoon bilisummaa Oromoo uummata miiliyoona 50 sanaa oliif gaggeeffamaa jiru uummatichuma keessa jira. Yaaboo namni dirree keessatti wareegama kafaluu jiru, uummata isaa keessatti wareegama kafaluu jiru, bakkuma qabsoon sun jirtu jira. Kaani biyya adda addaati jira. Biyya adda addaa jira. Sabummaa biyya biraati qaba. Lammummaa biyya biraati qaba. Baqattummaan kan jiru jira. Hojii adda addaan qabee jira. Qabsoon Oromoo warruma kana qofa irratti xiyyaafannoo gootanii gaaffii illee akkasitti dhiyaatuun illee dogoggora. Qabsoon Oromoo uummata miiliyoona hedduu keessatti gaggeeffamu achuma bakkuun sun jira. Hoggansi dirreerraati dirqama dirreerraati. Namoonni tokko hojii yoo nu barbaachisa ta'e biyya alaa keessatti hojjetamuu fi dirqama nurraa tufatanii hojjetan ni jiru. Oromoon hundumaa qolarraa baasee akkatti himtu barbaadaa sun immoo bara hedduu gabummaa keessatti nu hambise. Ejjitiin hin jiru taanaan qabsooyuu nu barbaachisu. Qabsootti jirra taanaan immoo wanti hojjetamu keessumaa riphee lolaaf jechuudha. Warri kuni biyya seenullee ni danda'u, ala ba'ullee ni danda'u, dirree dhufuullee ni danda'u, akkasitti na tolfatanii. Akka kaleessa akka bartee sanaan hin ta'uu jenne. Yoo biyya tokko sochootee hojii hojjettu riphee lolaa bakka buutee riiskii yookaan balaa jiru jira. Sana hanqisne. Namni eenyutu keessatti maal hojjetaa baruu barbaadu maaliif barbaade qolarraa baasuun hin barbaachisu. Kan kanaan alaa namni biyya alaa jiru, biyya nagaa qabdu jiru, wanti inni qabsoo bilisummaa Oromoo gochuu danda'u humna beekumsa maallaqa qabuun gargaaru. Kana immoo gochuuma jira Oromoon. Warri kana gochuu jiru gaaffii kana iyyuu gaafachuutti hin jiru. Nu harcaasanii maaliif barbaachise? Eessatti eenyuun harcaasna? Ka qabsoo harcaasee galeera. Kan diida jiru immoo irri guddaan isaa galee haalli mijachuu fi dide jennaan dacha'e sun immoo iskiriinaa gochuu qabna. Caalallee akka amma tolchanne kanatti abbaa dhaabbata sirrii qabu, dudduubbee gaarii qabu, qabsoo kana keessatti jechoomina qabu, amma adiyyuu jaalanne hojii jirta. Wanni si harcaasne eessatti harcaasee hojii makee hojjechuu jirta. Akka tiraansipoortii egeree dambalii kallee qeerroo bakattoota jaarmiyaa biyyoota adda addaa warri kun hojii mataanii jira. Akkuma kaleessaa harka rooboo deeggaruu cinaa dhaabbachuutti jira. Warri akkanaan ogeessu eessarraa baabura sakamirraa akka harcaanii baaburichuma qoran isaan beeka. Kanaaf iyyuu qabsoo waan akkasii guddaadii akkasii uumanii bara baraan akkasii lafarra harkifachaa dhiiga ilmaan Oromoo hedduu soorattu gochuudha hanqisne. Kun immoo cubbuu tokko iyyuu hin qabu. Kanaaf iyyuu wanni ani jechuu barbaadu namni qabsoo kanatti as deebi'ee daandiin tokkittiin nu baastu kallattii amma waraanni bilisummaa Oromoo qabate jedhu iddoo barbaachisaa ta'etti hojii waraanni bilisummaa Oromoo itti kennu dalaga. Gargaarsa qabsooti jechuun kan kanarraa hafeeho nu harcaasanii hooggana nu dhorkatanii wanni nu hoogganuu jirru hin jirtu bo dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'u madaahee raammoo baasuu jiruttidha iddii gochaa jirra. Suni aangoo miti. Gaafatama lubbuu namaatu namatti kennati. Namni gaafatama lubbuu namaa qabu ammoo bakka madaa sanaatti jiraachuu qaba. Bakka dhukkubu sana dhaabbattee keessa keessee ofii keessarra ga'ee argiteetu anaannattee dhukkubni sun sitti dhagahameetu hojjechuu qabda. Kana dhagoone wanni harcaasne hin jiru. Jaallan garii waan kana hojjetan hojichumatti jiru. Kanaafuu hedduun isaa haala yeroo isa mudatteerraa guyyaa ja'ee machii Oromoo mudatte hedduu keessatti machaa'ee biyyatti dacha'ee har'a dacha'ee deebi'ee lakki aadaa binee warri galee biyyatti hafe kunoo kaan mana hidhaa jira kaan achuma wal cabsee yoo harka diinaa galee asii as qabsoo Oromoo irra dalaguu jira kuni
irraa baranne irraa jedhee adeegee hojii hojjechuu jira jechuudha. Akka kaleessa akka barame sanatti osoo hin taane akka Oromoof maltuu fi Oromoof taatutti saala dirree irraa qajeelchuutti jirra jechuudha. Kanaaf hooggansi ammas borus haga qabsoo bilisummaa Oromoo galma geessu dirree marraa iddoo irraa dhuka'u iddoo itti daa'imni jechuun lafeen cabuu fi dhiigi dhangala'uu fi lubbuun baasu sun dhaabbatee yookaan galmaan ga'u yookaan itti wareegamu dirqamni taate kana. Suniif ammoo warri fedhii qabsoon bilisummaa Oromoo karaa qawwee woboon qabu galma geesseetu qawwee san qabachuu barbaadu gadhufu waamicha sana dhiyeessineefii jirra. Warra ammoo bakka woboon waan dalaguu qabnu qabsoo Oromoo fi dakka haa taatu, qabeenya haa taatu, beekumsa haa taatu, saana itti wareegna jedhu immoo kallattii woboon kenneef irratti hojjechuu jira. Kan sanaan alaa maal gochuu dandeenya? Qabsoon hin badiin haa dagaaguu miti. Finiinte galma haa geettu daandii kana dhamisaatti suniifi waan nama yaaddessu hin qabu. Yeroo hedduu yeroo jajjabaataa adeemu akka hin guduunfamne warra fedhii qabutu jira. Abbootii ilmaanii warra abbootii lafaa. Inni sun immoo dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin taphatamuu hin danda'amu sanatti ka daandii isaa cuufne jechuudha. Hayyee guddoo galatoomaa jaalmarroo. Jaalgammee kanarratti waan dabaltan. Galata waama gabaabaa tokkotti daruu fedha jechuudha. Dhugaatti yoo dubbanne yoo ilaalame yoo pozitiivli namni cufti kan ilaalu taate qabsoo yogguu gaggeessani qabsoon bifa maraatiin gaggeeffamaa jechuudha. Kana eenyurraa illee dhokataaniti. Qoraan tokko agartee yoo ati hin bobeessaa itti hin haara malee hin boba'u. Yoo ammoo qoraan dhibii itti goote boba'aa jechuudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromootis qooda uummata kennaa kennuu danda'u san yoo hin kennin taate duratti harkaanfachuunis bakka silaa jennu kanas ga'uu hin danda'amu. Kanaafuu namuu qooda qabsoo kan keessatti kennu qaba. Hojjetaa jira. Gar fuulduraattis waan danda'ame maraan kana gabbisuun humna godhuu fi biyya keenya dhuunfachiisuu keessatti akkuma silaa bakkuma jiranii fi akkaataa itti hojjetan cufattuyyuu ni hojjetu jechuudha. Egaa waanta yeroo dabre jechuun gannoota sadeen dabre kan keessatti qoodii uummata keenyaa kan biyya alaa jiran qooda guddaadha jechuun danda'a. Akka hirmaannaan isaa guutumaa guututti dhibbatti hirmaate jechuu baannes haala rakkoo san keessaa nu baasuu keessatti nu bira dhaabbachuu keessatti qooda guddaa kennanii ammas hojjechaa jiran yeroo isaanii sanarraa qusataniiti. Waan silaa itti kenname san nu hojjetu jiran qabsoo Oromootiif hojjetu jiranii. So gar fuulduraatittis wanta barbaachisu cufaanuu qooda kennuu qabamu cufaayyuu qabsoodha godhan qabsaa'otuma isaanis inni kaan lubbuu isaa kennee inni kaan ammoo qabeenya isaa kennuu qaba Oromoodhaaf. So inni kenne sunis qabsoo keessaa qooda guddaa qaba qooda olaa. Kanaafuu akka haalli amma jiruu fi haalli duraan ture gargari. Kanaaf haala amma jiru kana keessa piroofeesota hedduu akka hin qabnetti namni akka inni hojjetu godhamaa ture hojjetaatis jira. Namni keessaa hamfamni jiru borus hin hambifnu qooda kennuu danda'an hedduudha. Akkuma waamicha goonetti irratti dhufanii waliin qooda kennuu danda'u. Achis taa'anii waan diinagdeedhaanis yaadaanis waan biyya alaatti hojjetamu hedduu hojjechuun qabusi dirqama isaaniiti. Namni isaan geessus hin jiru. Qabsoon kan uummata Oromooti. Namuu qooda isaa bahaa jira. Wal caalmaan isaa waraanni bilisummaa Oromoo lubbuu isaa qaalii kennuuti beela'uuti dheebochuudha. Kana kan gadi hafe ammoo qabeenya isaa danfee argate sana qabsoo sanaaf gumaachaa jira. Kanaafuu irratti hirmaataa jiranii ammas borus warri hafes irratti hirmaachuu qabu. Wanta silaa qabsootan fuulduratti tarkaanfachiisu cufaayyuu gama dirreetinis walitti hidhatanii hafe waan nurraa hafe cufaayyuu godhuus qabu. Namuu moggaatti hafuu qabu. Yoo namni kun cufti waan danda'u cufaan hirmaate qofaadha. Amma waan ta'ennee laf kennee kunoo tanaa jiraa jennu kana dhugoomsuu dandeenya. Kanaafuu akkasitti hubachuu qabu jedhaan illee dabalataan. Tolee ulfaadhaa fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya caqasaa akka jirtan abdii qabna. Gaaffiif deebiin kun ammallee akkuma itti fufeetti jira.
sinis nu faana tura. Mee amma gara injifannoolee waraanni bilisummaa Oromoo gonfateetti deebina. Waboon lafoota hedduu to'annoo isaa jala oolfataa jira. Kun immoo waan hedduu nama gammachiisudha. Lafoota to'ataman kana akkamiin harka waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo tursuu irratti hojjechaa jirtu? Uummanni Oromoo akkamiin kana milkeessuu keessatti gahee isaa ba'ata maal gochuu qaba jettu? Jaalgammeetti naafufa. Yaa egaa eeguma kenne kana murteessineen boodatti murtiin achitti dabre keessa lafa diinni harkaa qabu ganna 151 olitti sirna impaayera dulloomaa kan afaan qawweetiin qabatee jiru kana humnaan buqqisu kalees qabumaan nuqamtootani qabumaan buqqifneennetti wareegama agas kan cufetti baasaa jirra. So kaleessa waan daddabre ganna sadeen keessatti akkaataa itti tooftaa itti fayyadamaa turre walqixaa wal keessa yaa'aa turre amma mogunkuma bakkoota jirru san keessa miti Oromiyaa guutuu keessayyuu qulqulleessuu ka jedhu duula kallattii maqaa itti moggaasuudhaan gara lixaatiin duula jaallaggeessa wagii gara kibbaatiin immoo jaalelamoo qilxuu akkasumas immoo gara kibba bahaatiin jaalladhi gammadaa jennee moggaafne. Inni kun lafa duraan keessa waliin hanga tokko waliin keessa turre san keessa diina haxoofne baasuudha. Isa kana keessatti egaa milkoomne jirraa jechuudha. Qorshiin kun ittuma jira. Uummati keenya waan kana dhugoomsuu keessatti akkuma duratti dubbadde namni cufti qooda keessaa qaba. Uummati keenya ka biyya alaas jiru ka biyya keessa jirus qooda guddaa kennuu qaba. Qooda guddaa hoggaa kenne waan jenne sun dhugoomsine Oromiyaa guutumaa guututti dhuunfachuu dandeenya waan taateef ka biyya keessa jiru waan cufaanuu nu bira dhaabbataa jira. Kan caalaa daranatti jabeessu qaba. Qeerroon waan godhaa jiru jira. Innis kanarra jabeesse waraana kana waliin ta'uudhaan diina kana buqqisnee Oromiyaa dhuunfachuudhaan uummati keenya gabrummaa bara dheeraatii fi boo'ichaaf gadadoo hidhamaa ajjeefamuu san keessaa bilisa bahuu qaba. Kun ammoo wareegama ulfaataa nu feesisa. Wareegama ulfaataa kana baasaa jirra. Uummati keenyas kana baasuu qaba. Kana dhugoomsuu keessatti egaa uummati keenya ofitti murteessuu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoodhaa keessattuu warri biyya ambaa jiran waraanni bilisummaa Oromoodhaa lubbuu isaa qaalis kennaa jira, ittis beelaa jira, ittis dheebotaa jira, ittis injiraa jira. Kanaaf uummati keenya ka biyya hambaa keessatti addatti jiru waa duula kana dhugoomsuu keessatti innis duula kana ofitti fuudhee beela'uu qaba jechuudha. Ji'a tokkoofis ta'u beela'uu qabu hoggaan jedhu bajeta silaa ji'atti ramadatu san xiqqeessee beela'ee gumaata bilisummaa Oromoodhaa kan biyya Oromiyaa dhuunfachuudhaa kana bahuu qaba. Wanta kanarra addatti ammoo injifannoolee kana biyyoota addunyaatti agarsiisuu keessattis qooda guddaa godhuu qaba. Hirmaannaan uummata keenyaa yoo guddaa ta'e bakka hawwine kanaa fi fuula hawwine kana ga'uu dandeenya. Inni kun ammoo dhimma kanattiyyuu Tigrootiin lola godhaa turan keessatti waraana Tigroota qofaa miti kan mootummaa Abiyyi waraana mootummaa Abiyyi achi keessa Tigraay keessa akka bahu taasise. Qoodii uummataa guddaadha. Isa kana immoo Abiyyuu ragaa bahee jira. Akka uummati qooda guddaa godhe. Kanaaf Oromoos har'a kanatu isaan irraa eegama. Kanaan booda Oromiyaa halagaan maqaa Oromoo itti moggaasee deebi'ee qabachuun gonkumaayyuu ta'uu qabu. Nuti kanatti murteessinee uummati keenyas kanatti murteessee haala amma jiru hirmaannaan isaanii guddaa ta'a. Lafoonni adda addaa ganna sadii guutuu duulli irratti gaggeeffamaa jiru. Fakkeenya akka kibbaatti lixaatti uummati keenya beela tarkaa qaba. Manaa buqqa'ee gandarraa buqqaasanii garribii kaanii yeroo ammaa kanatti lafa isaatti deebi'uudhaafis qaba. San maleeyyuu nyaataa dhugaatii tokkollee hin qabu. Waa'ee miidhama guddaa keessa jira. Isaan kanas deebi'anii uummata kana akka isaan qubatan yookaan beela kanaaf akka isaan akka addunyaan dhaqqabduuf Oromoonni guutuun kanarratti hojjechuu qabdi jedhaa Jaalmarroon itti aadaru kaafe. Hayyee Jaalmarroo. Hayyee gaarii boofayyuu ajjeesuu fi waqtii qofa buffee dhiisee
biyyee arraabee ka'uu akka danda'u silaa Oromoon uumammaatti waqtii biyyee arraabee ka'ellee 2018 kaasee agaasaa jiru mudate Oromoon ofirratti hin beeka. Amma duulli adeemaa jiru kun kan waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti uummanni Oromoo hedduun illee wareegama kaffalaa jira keessumaa qeerroo fi qarreen waraana bilisummaa Oromoo waliin wal qixaa wareegama kafaluu jiranii. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota to'annaa isaa jalatti oolchuu jiru bilaasuu keessa taa'ee tiksuutti hin jiru. Reefu tokko jennee eegaluutti jira waan kana qulqulleessu waan ta'eef gara fuulduraatti adeemuutti jira. Duulli kallattii kibbaan karaa elemoo kibba ba'aa nadhii gara kaabaa nasan akkasumas gara lixaa laddasaa jennee akkasiin qajeelchine kuni adeemee bakka ga'ee dhaabbatu ni qaba. Achiin duubatti duulli kadhibii itti labsamu kan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii hundarra jiru maqaa tokkichaan deemutu jira. Kun yeroo isaa yeroo ga'u hinnaa haga sunitti waan amma kallattii hundumaarraa adeemu kuni duulli uummataa duulli waraana bilisummaa Oromoo waliin adeemu kuni galma isaa akka barbaannetti gahaa adeemuutti jira. Bakkoota kanatti uummanni Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo sila waan gochuu qabu dirqamni isaa itti kenname hojiitti hiikuutti jira. Uummati Oromooti kan beeku walumaan sanatti jira. Uummanni Oromoo keessa jiru keessumattuu lafa waraanni bilisummaa Oromoo humna diinaa irraa kaasee bira darbee dhiphachuutu irraa eegama. Kan manti na jedhee boofti suni mataa dhahamu akka lammataa birgee arraabee hin taane tolfamuutu irra jira. Kanaaf akkoo uummanni Oromoo waan xiqqoo tokko kan inni gochuu qabu. Innis hanna saamicha sirna qablummaa walitti dabruu guddaan humnan qabaa inni kaanii irreen qabaa akkasiin immoo dadhabaa nama gargaarsa hin qabnetti bu'uudhiisu qaama miseensa mootummaa ta'ee uummati haaloo irraa qabaa rakkoo hedduu bara hedduu dararaarraan geessisaa turanii. Egaa harreen nama dhiitteef deebisanii harreen dhiitanii harreellee akka nama dhiittuu uumamumaanii kottee ittiin nama dhiittu rabbi kenneefi namni immoo deebi'ee akka kanan goone sammuu kenneefi kuni warra kanarratti haaloo bahuu jalqabuuni Oromiyaa gara hin taanetti qaboofu diinillee ka barbaadu sanuma uummanni Oromoo naannolee akkasii jiraatu tajaajila uummataa kanneen kennan kan akka hospitaala yookaan buufata fayyaa, mana baankii, ibsaa, teelee, mana barnootaa, waajjira qonnaa fi waajjiroonni biraa hedduu tajaajila uummataa kennanii qaamni mootummaa garuu warra sana abiyuus godhee yookaan misiis godhee akkaataa hin malleen fayyadamee ittiin uummata miidhaa ture uummati deebi'ee yoo balleesse ofum balleessuu ta'a waan ta'eef isaan kana dhiphachuudha qaba. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota adda addaa to'atetti waan uummata barsiisaa jirutu jira. Innis koree bulchiinsaa fi bilisummaa naannoo ofiirratti abbootiin amantaa fi jaaroleen gandaa yeroo bulchiinsa yeroo tolfatani maaliif jennaan ammatti waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa to'atee seera heeraa fi sagantaa siyaasaa qabu uummatatti gadi buusee waajjira adda addaa akkasumas immoo waajjiraalee poolisaa abbaa seeraa abbaa alangaa kana tolfatee hojiitti hin jiru. Wal'aansoo gubbaa jira. Wal'aansoo kana keessatti uummati akka miidhamne ofii isaatti naannoo isaatti fachuu qabaan dhaamsa kiyyaa uummati kan gochuutu irraa eegama. Kan kanarraa hafe immoo wareegama kafalaa jiru silaa uummatichi ni beeka. Wareegama ofii kanatti garuu bishaan akka hin naqne bara dhufaa dabraa immoo lola jechuun dhaqannee beeknu lola yoo taate addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaan siyaasaa guddaan kun waraana bilisummaa Oromoo waraana guddaa wareegama guddaa kafaluu danda'u qabatee bara dheeraa hawwee dhufaasee lolaa ture. Gama Sudaanii amma Sudaan kibbaa ta'anii Sudii waliinii gama akkasumas Eertiraa waliinii gama kaanii Tigree waliinii gama biraan darbii mootummaa Mangistuu ture sana jechuun kana hundumaallee lolee injifataa ture waraanni bilisummaa Oromoo garuu guduunfuu dadhabuun suni qaba amma siyaasni akkaataatti lafa qabachuu danda'uu kan dadhabuu fi akkasumas qabsoon bilisummaa Oromoo akka isheen galma hin geenye warra hoolaa fakkaatee gogaa hoolaa uffate yeeyyii qaama hawaasaa ta'e hawaasa keessa jiru bira fakkaatee diinaaf dalaguutu akka isheen galma hin geenye rarraate kun hundi akka hin taane bilchina gamnummaa fageessanii fagootti arguu
xiqqaayoo ta'uu nama gaafata waan ta'eef ammas ni jalqabne malee hin xumurre wanti amma deemaa jiru kuni itti bahisaan beekamu yoo gamnummaan qabuu hin dandeenyu taate nu harkaa bahee garanti hin barbaannetti ce'uu mala diinnis badee balleessuu waan ta'eef biyyittii kana biyya badhaatu taa'ii kana akka qoosaatti bara dheeraa taa'amanii irraa bara mi'aa ishee nu caalaa warri beeku akka qoosaatti gadhiisee deemuu hin jiru gara jeequmsa hamaatti nu oofuu barbaada uummanni keenya kana hayyamuu qabu. Waraanni bilisummaa Oromoos bakka jiru hundumaarraa qawwee dhukaasee diina bakkaa kaasuutti dabalata waan qawwee dhukaasee bakkaa kaase sanatti immoo gugruufaa waan tolchu uummata Oromoo gatteessisee barsiisee jaarmiyaa bulchiinsa koree bilisummaa yeroo ijaaree darbuu jira kana jabeessee itti fufuu qaba. Akkaataa kana yoo adeemne wanni nuti injifannee fi hin jiru yoo sana wanta gahu irraa quba walitti qabuu fi namni waan danda'u hojjete sana xiqqeessu qofa irratti kan xiyyaafannee yeroo hundumaa arrabaan bishaan waan taate ammoo yoomiyyuu simimmaan haadha hiyyeessaa Oromoo qooruu hin teessuu jechuudha. Yeroo hundumaa ammoo simimmaan kan hin qoorre ilmaan hiyyeessaa warra ibidda sanatti dhiyoo jiran Oromoo isaa rakkoo kana keessa jiru waan ta'eef booru deebi'ee hedduun amma harkaan kutu kuni keessaa dacha'uu mala namni hedduun amma dhukaasa waraana bilisummaa Oromootti milkaane waliinsaa addaan hin beekamne mataa akka dugda qotaa keessaa gadi baasu sana babbaafachuu jira. Yoo haalli ammaatti garuu hedduun isaa dugda kanatti asii ol mul'ukee deebi'a waan ta'eef abbaan dhibee uummatichuma rakkoo kana keessa jiru. Suniifuu of eeggannoo guddaa gaafata. Bara dhufaa dabraa nuti itti dhiyaannee qabuun aadaa nu taatetti aadaa kanadha jijjiiruu fi nuti wareegama kafaluu jiru hin jijjiiramtillee jijjiiruu jirrallee galma hundeetti uummanni keenya bilchina irraa eegama. Quba walitti qabuu sun miti qabsoo keessaa hancaanee sun miti namni hundiyyuu gabrummaan nu keessa jirru mataan ishee qabsoo waan taateef hundi keenya iyyuu kan gabrummaa Oromootti amannu qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirra jechuudha. Akkasii yoo deemne inuma injifannoo sanallee inuma. Ayyee mee kanuma irratti akkaataatti lafoonni qabamanii to'annaa uummataa yookaan waraana bilisummaa Oromoo jala tursiifaman irratti haasa'amaa ture. Waan mootummaa ce'umsaa ni dubbatama. Gama tokkoon mootummaan ce'umsaa ni gaggeeffama achi keessatti immoo waraanni bilisummaa Oromoolee jira jedhama sana keessatti wanti yaadame irratti qophaa'aa jirtantu jira. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kallattiidhaan dirreerraa hogganoota adda bilisummaa Oromoo waliin taasisne kanaan hin xumuramne sagantaa keenya itti aanu keessatti kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanna.